Ashama kafun hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa caffee biyya hambaa biyya keessatti hordofan marti keessan qophii keenya gaaffii deebii guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophiin keenya guyyaa irraa isiniif dhiyeessinu isin faana turtii taasifnu qophii karaa dinagdeeti. Egaa namni guyyaa har'aa keessummaa keenya go'annee isiniif qabannee dhiyaannes hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Obbo Sanyii Idashuu baganagaan nuduftan sininya isinis baga nagaadhaan nuftanii baga nagaan wal arguu dandeenya. Egaa duraan dursine gaaffii nuyi qabnu qophii karaa dinagdee guyyaa irraati kan nuyi eegalle. Qophii karaa dinagdee jechuun dinagdeen gaaffii keenya keessatti waajibaadha. Dinagdeen isin maali gaaffii keenyatti yoo seenu? Dinagdeen anaaf lubbuudha. Namni tokko lubbuu qaba nama dhaabbatee deema jechuu kan danda'amu dinagdee waan ittiin jiraachuu danda'u waan ittiin nama ta'ee deemuu danda'u yoo qabaatedha. Yoo kan namni tokko waa'ee dinagdee yaadu taanaan namummaadhumaan qofa lubbuun keessa jirtiidhaaf uffatuma qofa uffatee deemamu ta'ee kaayyoon qabu taanaan mul'atan qabu taanaan galman qabu taanaan dhalatee jiraatee du'e seenaan isaa dhalachuu fi jiraachuuf keessatti hundaa'a jechaadha. Samboon inni dhumaa du'ee jira jedhama. San qofaadha jechaadha. Jireenya jiraachuun fi dhalatanii jiraachuun tokko miti jechaadha. Dhalatanii jiraachuun namaatiif murteessaadha jechuudha. Baay'ee tokko an filannoo hin qabne jechaadha. Kanaaf jireenyi dinagdeen lubbuudhaan garaagarummaa hin qabu. Namni tokko jiraachuu jira. Ani nama jechuu kan danda'u yoo dinagdaa'uu danda'e jechaadha. Kanaafuu akka danda'amu ta'een namni kamiyyuu hojii hojjechuu qaba. Namni kamiyyuu jiraachuudhaaf hojjechuudhaaf immoo nama ta'uu bifa saniin namummaatti deemamu jechaadha. Qophiin karaa dinagdee egaa dinagdeen maal akka ta'e nama tokkoof agam akka barbaachisu dinagdeen bu'uuramuun dargaggeessa tokko bu'a qabeessummaa inni qabuu fi jiraachuu fi jiraachuu dhabuurra ga'uudha dinagdeen kan ittiin ibsamu. Egaa isaan keessaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bu'uura dinagdee godhachuudhaan waggaa dheeraa osoo hin turiin kan inni hundeeffame waggoota kana keessatti hojiilee jajjabaa hojjetee jira. Mee ilma namaatiif bu'uurri dinagdee agasi erga jettani waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaas immoo dargaggeessa irratti hojii jajjabaa hojjechaa waan jiruuf mee humna dargaggeessaa hagamii akka inni gara hojiitti galchaa jiruu fi dargaggeessi badiirraa akka deebi'u yookaan immoo nageenya biyyattii akka kabachiisuuf waldaan dargaggoota hojii gamtaa waliigalaa shoora inni taphate bal'aadha. Isa irratti mee xinnoo yaada nu kennu. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akka biyya Itoophiyaatti isa calqabaaf waa'ee waldaa maal inni kan jedhee ta'u kan yoo jiraate waldaa kanaadha jechaadha. Waldaaleen hojii gamtaa aadaa mataa isaa danda'e qaba. Safuu mataa isaa danda'e qaba. Sirna qaba. Sirna mataa isaa danda'e qaba. Aadaa mataa isaa danda'e qaba. Safuu mataa isaa danda'e qaba. Aadaa waliin cabsu jechuun aadaan kun maal inni aadaan waldaaleen gamtaa qaban keessa tokko inni olaantummaadhaan hangaftummaadhaan amanamtummaadha. Amanamtummaan maal irratti tokkoffaadha. Waldaan hojii gamtaa wanni amanamtummaan isaa wanni ibsu maaliin yoo jette tokkoffaan wanna gaariis haa ta'u yaraas haa ta'u galtees haa ta'u kisaaraas haa ta'u dhabaatis haa ta'u dafee odeeffannoo miseensa isaa biraan ga'uu qaba. Dafee miseensota isaa biraan odeeffannoo ga'uufii qaba. Ambiraan uummataaf yookaan miseensota isaatiif dhiyeessu waan qulqulluu ta'e waan qulqullina qabu waan laalii waan nagaa qabu waan laalan bareedu waan nyaatan mi'aawu godhachuu qabaa jechuudha. Dhiyeessuu qabaa jechuudha. Qofas miti waggaadhaan ooditii goosisuu qaba. Waldaan tokko ooditii goosisee bu'aa sheerii miseensota isaa qooduu qaba.
galu qaba. Birrii shanis haa ta'u, shantamas, dhibbas haa ta'u, kumas miseensa isaa ta'e waan ga'u beeksisee yaa'iidhaan murteessisee waldaan qabeenyeen waldaa yookaan qabeenyi waldaa ulaakaa waa furdatu nuufaa guddatu jedhee miseensa ta'amane ta'e murteessisni fakkeenyaaf akka tanaan dura goone kan waggaa tokkoffaa keenyaa yoo ooditii ta'e dhiyeessu 2014 dhiyeessu miseensi mana marii yookaan yaa'ii waliigala noo kaapitaala yeroo ammaa kanatti miseensa ammaa kanaatiif fakkeenyaaf fudhannee miliyoona 6 fi 300,000 19,000 fi qarshii 535 saantima 8 kan bu'aa kan argannee turre waggaa tokkoffaa keenya keessatti. So bu'aa kana miseensa 4,000 ture yerootti miseensa 4,000 kanaaf qooddu persentiin 70 miseensaaf qoodama persentii 30 immoo waajiraa fi hojii adda addaatiif ta'a dhaabbataaf ta'a jedha labsini yoo inni murteeffate garuu dhibba keessaa dhibba kara waldaa kaapitaalatti galaa jedhama. Yaa ta'u malee yeroo sanatti amma miseensotaaf dhiyeessu yoo qooddu nama tokkoof birrii 400 gaha jecha qarshii 400 gaha qarshii 400 kana miseensi harka dhaqee maal fayyada miseensa harka garuu walitti dhufee kara kaapitaala waldaa qabeenya waldaatti to'ama kame waldaan qabeenya mana tan qaba jedha ni dorgoma investmentii dhanirree investan godha hoo jedherree qabiyyee bakka tokko tirree hoo qabaaterree istituutii baankii furdaa dhiyeessuu fi qallaa dhiyeessuu walqixaa miti jechaadha. Istituutii isaa santu furdata qabeenya isaa santu furdata dorgomaa ta'a hordofaa ta'a jechaadha. Kanaafuu kan bara sanii akkasitti darbee hambara kana garuu jaalamniifuu jibbiniifuu hin qoodamu innaa qoodamu ammas taana ooditiin akkasumatti deemaa jechaadha. Amma yoomittiidha kan kaapitaalatti makamu jedhee lafa kaa labsii 985 muraa 2009 boqonnaa 37 jalatti lafa hin ka'a sirritti qoodumsa sheeriidha kan jedhu irratti lafa hin ka'a isa kana hoggaa kaa'u maal godhee ka'a hanga hoggaa shaniititti waldaan amma gadi dhaabbatutti kisaaraa yoo galmeessise kisaaraa galmeessise kisaaraa hin qabamu bu'aa yoo galmeessise bu'aadha waan ta'eef waan sheerii miseensotaaf qoodamu sun miseensaaf ifatti beekamee keessatti qabamaaf jechaadha. Bifa saniin miseensi kamiyyuu fayyadamummaa ofii mirkaneeffachaa deema. Amanamtummaan namni biraa waldaan haala yeroo irratti hundaa'e qala'iinsi jireenyaa gatiin gabaarratti argamu baay'ee ol ka'aadha yoo ta'e waldaan bu'aa qonnaan bultootarraa kara magaalatitti kan akka xaafii kan akka loon foonii kan akka hanqaaquu kan akka aybii kan akka dhadhaa kan akka waan adda addaa midhaan kuduraaf muduraa waan barbaachisaa ta'e hunda isaatiin hin dhiyeessaa jechaadha. Hin galcha miseensaaf tokkoffaa gatii madaalawaa ta'een diskaawunti godhee kenna lammaffaa kireediitiidhaan kennaaf. Kireediitiidhaan ji'a 3 miseensi fayyadamaan ji'a 3 kaffalatee raawwatee dhufee fudhataa jechaadha. Sababni isaa sartifaayid godhaa waan ta'eef waldaan sartifikeettii isaa qabsiisee fayyadamaa jechaadha. Kireeditii fayyadamuu danda'a. Namni tokkos sheerii qaba jedhee abbaa sheeriiti jedheef yaamuudhaaf sheer sartifaayidii ta'uu qaba jechaadha. Sheer sartifikeettii. Manni kun keehoo ta'e kaartaa yoo qabaatte kaartaa qabsiistee liqeeffatta baankiirraa. Akkuma sanitti sartifikeettii yoo qabaatte immoo sartifikeettii kee qabsiistee waldaarraa wanna fayyadamuu qabdu fayyadamtaa jechaadha. Bifa saniin kan deemamu. Yoo rakkattis bifa saniitiin deemamaa jechaadha. Rakkoo keetirra yoo gaafattu abbaa miseensa guutuu, abbaa sheerii, abbaa kaartaa miseensummaa waldaa kanaan qabaatu ta'uu qabdaa jechaadha. Yoo san hin taane sheer sartifaayid hin taane taanaan sheerii murtaa'e irratti hundaa'ee kaffaltee hin qabdu taanaan ati miseensa ofiin jechuu hin dandeessu jechaadha. Gonguun miseensa ofiin jechuu hin dandeessu. Seerota dhaabbatichi seera dhaabbata guuttachuu qabdan.
bifa sansaniitiin deemama. Amma tokko jira calma jedhee hojii adeemsistuu kaffalateetu galmaa'ee achumaan badu samboodhaan miseensamee jedha. Bakka hundattiyyuu waraqaa eenyummaa keenya qabateetuma ani miseensa jedha. Waraqaa eenyummaatis irra darbee jira. Sheeriinis hin qabu. Maal qabdanii miseensa jette umtuu hin jiru. Deebisu hin jiru. Kun sirrii nuti jechaadha. Seerris isaan eeyyamu olaaga'een waldichaa hin eeyyamuufi jechaadha. Kanaaf amanamtummaan kara hooggansoota waldaa gaggeessan qofaan osoo hin ta'in kara miseensotaatiinis ni barbaachisa jechaadha. Aadaan amantaadhaan guddaan isa kanaadha. Bu'aa fi yookaan waannaa qabeenya waannaa ta'e miseensa ilkaan nyaachuu dhiisudha. Ilkaan hin tuqamu. Waldaan amma nuu fayyadan hojii adeemsistuusaaf fayyadama. Hojii adeemsistuu yoo fayyadamurree akkamitti fayyadama? Hin ciniinamu. Ciniin anaarjigiidha. Cubbuudhas inni arraabamarreedha. Naannoo isaa arraabbachaa ittiin jabaachaa hojjettarreedha malee hojii ittiin raawwattarreedha malee gonguma wanni hin ta'u jechaadha. Sheeriin miseensaa tuqamuun nyaatamuun gonguma seerri irratti sin eeyyamu nusi hin eeyyamuusi hin goonus jechaadha. Qabeenya dhaabbataa horuu fi dandeenya. Adda dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa erga hundaa'ee qabeenyota hedduu horatee jira. Qabeenyi inni horate sun yookaan qabeenyi damiilee garaagaraa banatee jira. Damiilee kana kan inni ittiin banaa turee fi ittiin banaa jirus sheerii miseensaatiin osoo hin taane gama hojii adeemsiftuu miseensaatiin jechuudha. Sababni isaa fakkeenyaaf amma waldaan dhalatee waggaa 2 hanga guututti waggaa 2 guutuu gatii sheerii kanaan tuqne. Waan hin tuqne waggaa 2 guutuu hojii adeemsistuudhumaan lafoota fudhannee hundarratti magaazana ijaaruu maal jechuu qabeenya tokko horachuu miseensota qacarachuu hojjeta qacarachuu carraa hojii miseensotaaf dhumee biiroo keessatti ol qacarachuu bifa sansaniitiin kan deemaa turre jechaadha. Kanaafuu amma booda garuu qabeenya dhaabbataa jechaan ooditoonnaa godhan qabeenya dhaabbataa sheerirraa horamuu qaba malee hojii adeemsistuurran dhaan horamuu qabu kan jedhamu waan labsiinis lafa kaa'uuf dambiinis waan lafa kaa'uuf qaamni ilaallatu hundiyyuu qeeqa kaasanii sirreessinee ooditiidhaan sirreessinee tokko kara sheeriititti finnee jirra jechaadha. Sababni isaa bu'aan sheerii sanii hin qoodamu. Qarshiin hojii adeemsistuu garuu hin qoodamu. Kanaatiif iyyuu qarshii hojii adeemsistuutti hojjette boru waan hojiin ittiin deemamu koostiraaniin yoo dhabde ganaa miseensatti gadi deebitee kadhachuuf ta'e. Yoo isinitti immoo kanneen dura kennee miti jedha. Miseensi siin nubatu jechaadha. Miseensi san maallaqa saniin akka san hojjette nubatu. Sheeriidhumaan hojjetetti fakkaata. Akka danda'ama ta'een nuti maal gochuu qabnaadha bakka fuulduraafuu fakkeenya addaa ta'uu qabnaan. Fakkeenya addaa. Fakkeenyummaa akka biyyattiitti fakkeenyummaa addaa fudhatee Itoophiyaan Naashinaal Kooperaatiif Yuuz Liig kan jedhamu liigii dhaabuun dheebuu keenya calqabaati jecha. Barrii fi reestooraantii cafe hojii isaa idilee eegalee jira. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu yooyya koottaa asan jira sisiniin jedha. Barriif reestooraantii cafe cooma muruu yoo barbaaddan murata sangaa murata re'ee murata oola nyaata aadaa nyaata ammayyaa maal dhugnas jettanii yaadina dhugaatii aadaa fi dhugaatii ammayyaa hundinuu jiru yoo barbaaddan booka daadhis barbaannan caffee barrii fi reestooraantii yoo dhuftan waa mara kan argattan bakka aara galfii iddoo mijataa ta'e bakka waltajjiif ta'u iddoo miidhagaa qopheessee isinii jira guyyaa barbaadanitti yeroo barbaadanitti keessumaa keessan qabattanii yoo dhuftan bifa miidhagaa ta'eenis kan isin keessummeessinu ta'a. Barriif reestooraantii cafe bakki argama keenyaa yookaanis bakki teessuma keenyaa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa kan ta'e giddugala gabaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yookaan jamoo tokkoffaa keessatti argamna. Damiilee keenya yookaan damiilee barrii fi reestooraantii caffee yoo barbaaddan Finfinnee naannoo dirree masqalaatti ni argattu. Odeeffannoo dabalataa argachuuf lakkoofsa bilbila keenyaa irratti bilbiluudhaan odeeffannoo dabalataa argachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbila keenyaas
duwwaa tokko 187665 heloo yoo jettan odeessaalee barbaaddan argachuu dandeessu. Horaa bulaa deebana barriif riistooraantii Caffee. Dura waldaadhaan dargaggeewwan horachuudha jennee amma immoo liigii dhaabnee liigii siyaasaatti biyya kana keessa kan jiru liigii paartilee siyaasaatti kan biyya kana keessa jiru liigiin kooperaatiivii hin jiru beekti baay'een isaa fakkeenyaaf fudhattee Afrikaa dhuma keessaa asuma fuulaan keenya jala Keeniyaa fudhattee liigiin dargaggeewwan biyya isaanii kooperaatiiviidha siyaasa hin qaban. Liigiin siyaasaa hin jiru. Jira. Liigiin siyaasaa calqaba jiru biyya kamirratti biyya ijjeettitu liigii siyaasaa fayyadama. Malee liigii diinagdeeti kan jiraatu liigii kooperaatiiviiti kan jiraatu liigiin kooperaatiivii jiraachuun isaa dargaggeessa hojjete dargaggeessa sammuun isaa dagaage dargaggeessa nama ta'e dargaggeessa of beekee maatis beekee biyyas beekee maafan dhaladhe jedhee of gaafatu kaayyoo dhalateef qaba. Waaqni isa dhuunfaa kaayyoo qaba. Of fakkeessee nama tokko dhuunfaa waaqni kaayyoo irraa qaba jechaadha nama dhuunfaa sanirraa. Sammuu dargaggeessi maafan dhaladhe. Uumamuu dhuunfaan waaqni ofitti fakkeessee dhuunfaa jira. Dhalachuun immoo abbaan koo faati koo maal karoorfataniit maal kaayyeeffataniit na godhatani. Maal fatani? Maaf na dhalan? Maafan dhalachuu danda'e? Namni tokko waan of gaafachuu qabu keessaa isa kana inni kun ijoodha. Namni tokko dhalatee lafarra deemuudhaaf maaliifan dhaladhe jedhee of gaafatee dhalachuun dura maaliifan uumame kan jedhu of gaafachuun fakkeenyaaf eenyu fakkaadheen uumame nama moo bineensa moo harreedha moo harreen yoo fayyaddi eenyu fakkaadhee kan uumame erga waan of fakkeessee na uume abbaan koo faati koo immoo ilma godhannaa yookaan intala godhannaa maaliif looma deemna dadhabaa deemna nu deeggaru nu gargaaru qabeenya waraannis baruun bulchinu hin dadhabaa deemna nuuf bulcha bakka nuuf bu'a kaayyoo nuyi qabannee deemnu kana fuudhee dhufa sanyii nuus bakka buusa qomee bal'ata saba ta'a nama bakka buusa jedhaniit kaayyeeffataniiti. Asii dhalfachuu danda'an. Uumamuun dursa kaayyoodhaan dhalata namni tokko jechuudha. Oduu kaayyeeffatin ati akka dhalattuuf waaqni akkasii uumeetu haadha keessa abbaa keetiif si kennuuf dursa piroosesii kan godheenyu abbaa faadha. Dursa wal mari'ataniit ilmoo godhachuu qabna. Hacaaluu Mucaa jedhamu fiduu qabna. Maaliif yoo dhufe dafee akka dhufeen guddisnee barsiisnee geessisnee bakka erga ga'ee boodatti inni immoo duubatti deebi'ee amma nuyi itti dadhabne kana nu jabeessa qe'ee nurraa dhaala dhibanne nu yaalsisa rakkanne rakkoo nu baasa nu gargaara humna nuu ta'a humna dabalataan nuu ta'a kanaafuu mucaa godhachuu qabna jedhanii murteeffatanii piroosesii godhatan. Parwaa erga calqabanii booda yaa Rabbi yaa Waaqa ati immoo ilmoo gaarii nuu kennuu jedhanii ilmoo fayyaa sammuu fayyaa lukti fayyaa harki fayyaa deemuu danda'u nama nuu kennu jedhanii Waaqa kadhatanii piroodaaktii calqabanii jechaadha oomisha calqabanii jechaadha. Akka mucaan sun dhalatuuf oomisha calqaban jechaadha hojii piroosesii akka taatuuf sammuudhaan uumamtee inni dhalatte. Erga dhalattee booda immoo fidanii asii gaani. Toltee barraa kaasee maal isa barbaachisa? Daa'imti amma na dhukkubee jechuu calqabdootti afaan hin qabdu duudadha. Garuu ijas hin qabdu hin laalti hin nagartu. Hin dubbatti hin dhagaamtu. Daa'imti tokko amma of beektutti. So kanaafuu daa'imti sun dhaqee amma beela'e naalaadhaa dheewadhe na obaasaa qoreen nooraani naa buqqisaa natti qorre natti uwwisaa jechuu amma calqabutti daa'imti sun dhalachuu fi dhalachuu baachuu jidduu keessa jira. Dhalate garuu hin dhalanne gana dhaloota lammaffaati isa eeggataa jechaadha. Dhaloonni lammaffaa sunis maalin jechootan amma siin jedhe kan jechuu yoo calqabutti mucaa gaarii argadhe san boodaan
waa osoo hin jedhanis kan deebitu badii yoo balleessitus erga of baree erga of baree erga rakkoo kee yoo himattu mirga gaafachuu calqabde jechaadha. Mirga kee yoo gaafachuu calqabde sun dirqama kee bartaa jechaadha. Mirgi kee yoo mirga kee gaafattu mirga kee maddeetti maaltu jira jechaadha. Dirqamatu jira. Dirqamni kee maaliin waan si barbaachisu himachuun sii ta'uun mirga keeti. Waan cabsuu hin qabne waan balleessuu hin qabne dhiisuu hin jedhan dhiisuun dirqama keeti. Barachuun dirqama keeti. Dirqama keeti. Si barsiisuun dirqama isaaniiti. Barachuun mirga keeti. Si guddisuun dirqama isaaniiti. Amma yoomitti hanga waggaa 18tti. Waggaa 18 booda atuu muddamaa taate fiigdee baata. Harkaa baata muddamaa taate. Yuunivarsiitii galtaa achi yoo baatutti karaa manaatti hin deebi'u jettaa achumaan deemuu dandeessa qacarar barbaadde ta'uu kan waan ta'e barbaadde. Yoo ida'aa taate ta'u ganama kee tolchee guyyaa kee yoo waaqni balleechi galgala kee meejiin guyyaa keessa badda. Guyyaa keessa akkamitti badda ganama kee maatiin kee tolchanii fidani guyyaa kee kana keessa galgala kee rabbi beeka kanaaf deebista taayiriyaa gaarii sii fide yookaan immoo fira gaarii sii fide yookaan adeemsa irra sammuun sii deebi'a. Garuu galgala keessa hiriyaan hanaan si balleessite galgala keessa badda. Achumaan deemtee baddaa jechaadha. Yuunivarsiitii galta mooraa keessatti waan adda addaa taate nama adda addaa argita achumaan amala san fudhatta namni tokko amala 5 qabata. Amala dhaloota hin qabata dhaloota maatii fudhata amala ollaa hin qabata amala ollaa fi amala oolmaa iddoo barnootaa hin oola amala oolmaa irratti immoo iddoo turmaata isaa yuunivarsiitii yaa galu yookaan iddoo yaa galu iddoo turmaata isaa sanirraa hin fudhata isa san erga fudhate booda iddoo jireenyaatti ta'uu fidutti kana hunda keessa waan dhiyeessi eeguu qabu kaa waggaa 18 irra dargaggeessi tokko eegamuu kan qabu daa'imti tokko eegamuu kan qabdu waggaa 2 irra amma waggaa 5tti daa'imummaadhaan amma waggaa 5 waggaa 6 guututtidha. Sababni isaas waan of hin barre waan ta'eef gaariif yaaraa hin barre waan ta'eef waan isa gubu waan isa cabsu waan hin barreef dargaggeessi yeroo ammaa kana muddamaadha waan ta'eef dafee waa murteessuudhaaf muddama waan hundaafuu isatu ofiif murteessa kophaa murteeffata waan ta'eef gadi dhufa jechuudha. Dura ta'ee garuu maatii wajjin murteessa waan ta'eef maatiitu murteessaaf amma garuu ofii murteeffachuu calqabe waan ta'eef demokiraasiin jedhamu kunis xiqqoo globalization international globalization xiqqoo rakkisaa waan ta'eef haalumanii kennuu yookaan dargaggeessaa kennuun badii qaba jettanii yaaddu isin asitti gaaffii isinii dabalu tokko. Dhibba keessaa persentii 45 badii hin qaba 65 rakkoo hin qabu gaarii ta'eetu jiru rakkoo hin qaba sababni isaa argaa waan jirruuf biitti teenya ganaadha ishii ittasii deebi'a. Garuu dargaggeessi sun waggaa 18 irraa hanga waggaa 25tti baay'ee eegamuu isa barbaachisa. Maatiin harkaa ba'ee jira garuu of eeguu qaba. Of eeguu qaba baay'ee of eeguu qaba yeroon isaa yeroo itti qunnamtii saalaa calqabuudha. Yerummaa isaa yeroo itti adda baasee dargaggummaadha yeroo itti jaalala adda addaa keessa galu laayifii yerummaa isaa beekuudhaaf mi'eeffachuudhaaf deemuudha yeroo itti shaamarran adda addaa wajjin laayifii adda addaa dabarsuudhaaf fiiguu calqabuudha yeroo itti hiriyoota wajjin araada adda addaatti kufuu danda'uudha yeroo itti gaarummaatti kufuu danda'uudha lamaan jidduu keessa jira jechaadha. Kanaafuu akkuma sanitti dargaggeessinis yeroo sanin keessatti kaayyoon qaba galmaan qaba natti naannoo guddisanaati koof abbaan koo jedhee yaade tanan waggaa 25 isaatti yuunivarsiitii fixee waggaa ba'utti kallattii akkuma gaa'onii uffatee abaaboon bittinnaa fi simatamee diggisanii fudhatame sanitti dafee innis bariituu gaa'onii ofirraa buusee oduu mallattoon goggogin maal gochuu qaban xaarii mataasaa xaarrachuu qaba hojiitti xaarrachuu qaba tokko tokko maal godha baga gammaddee oduun fixin bariituu dhokatee maal godha karambullaa irratti argama dhokatee maal godha mana puulii dhaqa in taphata. Dargaggeessa tokko hiriyaa maaltu barbaachisa yeroo sanatti amma fakkeenyaaf dargaggeessi tokko hiriyaa akkamitti michuu qaba sa'aatii sanatti yookaan immoo yeroo sanatti dargaggeessi tokko hiriyaa qabaachuu qaba. Hiriyaa qabaatu sana immoo filachuu qaba. Hiriyaa akkamii barbaachisa dargaggeessa sana yeroo sana?
hiriyaa tiriitii isa gochuu fakkeenyaaf hiriyaa lama barbaachisa dargaggeessa tokkoof fakkeenyaaf hiriyaan tokko hiriyaa baratee giraajuweet godhee hoggoolee dheeraa lafa taa'e hojii aduu hojjetu hojii kee taa'e isa hin barbaachisa. Hiriyaa immoo baratee giraajuweet godhee bariiturraa kaasee faajjii ofiitiin xaarrii ofiitiin fiigee dafee hojii waan ta'e qabatee nama ta'ee maatis gargaaru ofiis gargaaru danda'e. Lamaanuu isa barbaachisa. Hiriyaa gaarii isa barbaachisa. Hiriyaa aba'aas hin barbaachisa. Gama lamaan irraa yoo waan argatu qaba. Waan baratu qaba. Barumsa lammaffaatti darba sadaffaatti darba ka'a. Buna elementarii iskuulii fudhate ittaansee barnoota olaanaa fudhate ittaansee immoo barnoota jiruu isa barbaachisa. Waan ta'eef hiriyaan iba'aan baratee calqidhee taa'ee harka namaa eeggatu sun surreen isaa jilbarraa hin citti. Dabbasaan isaa hin ciccaa'a. Oduu nyaatuu daalacha'a. Oduu nyaatuu daalacha'a. Oduu uffatuu hin fokkisa. Qumaara irra malee hin oolu. Feesbuukii malee hin oolu. Bakka wanni hunda isa qofatu beekadha garuu hiyyeessa. Hiyyeessa baratee garuu hin baranne duwwaa. Gootaraa qubee kan jedhee kana yaamu isa. Gootaraa qubee qofa tuullate namichi sun malee faraaf mala maatiifis biyyaafis ofiifis hin taane fakkeenyaaf magaaziin jira qottoon jirti haamtuun jirti. Qottoon hoomu badasi jetti badiidha. Haamtuun ana malee of jaalatti ana malee jetti. Kanaaf of bira dabarte waan haamtu san bira dabartee harka keenyaatti. Magaaziin ni ilaala. Biyyaafis lafaafis ofiifis jedha oomuru. Umugamu arcaatu lafaaf karaa biyyaaf jabeenyaaf immoo qabeenya horadhu ofiifis yaadi biyyaafis lafaafis ofiifis kana sadeen lafa siiqaa. Kanaafu dhaloonni kan ta'uu qabu maa'inni waggaa 18 warreen guutan hundu taa'uun isaaf hin malu. Namni lafa kana irratti mootummaa sadii qaba. Mootummaan isa calqabaa haadha keef abbaa keedha. Achii dhufteen kee mootummaa manaa keessa turte. Haadhumaaf abbaa kiyya qofa jettee ilaaluu hin qabdu. Mootummaadhas seera sitti baafatu. Seeraan dambii ittiin bulmaata maatiitiin bulaa dhufte. Hooggansa mana keessaa ittiin bulaa dhufte. Fakkeenyaaf alatti yoo si ilaalu namni tokko hajeen maal fakkaata yoo jedhan dambii mana bulmaataa mana isaanii seera dambii ittiin bulmaata mana keessatti fakkaata. Isa fakkaata. Haalota maatiin ittiin guddisan daa'ima tokko qabatanii ittiin guddisan fakkaata. Mootummaan lammaffaan mootummaa lammaffaan. Mootummaa achii dhuftee maatii keef abbaan kee mootummaa sirriitti ta'anii si guddisaa jiru hojiis barnootas jaalachaa akka guddattuu fi barachaa akka baraa akka dhuftu chaalenjii lafa kanarraa akka baraa dhuftu si guddisan taanaan mootummaan ganamaa tola qabaa jechaa toltee achii kaati waan ta'eef. Amaloota gaarii hojii dhuunfuu halaquu waa dhuuntee fiiguu si barsiisaa of danda'uunis jabaadhu barachuu qofaa miti jechaa si guddisan taanaan mootummaan ganamaa gaarii ture jechaa. Sanboodaati barannaan amma barbaaddu ga'umsaaf immoo of dandeessee deemtaa jechaadha. Mootummaadhaayyuu hin barsiistaa jechaadha. Fakkeenyaaf mootummaa biyyoolee guddatanii yoo fudhatte waggaa 18 booda manaa si ari'a abbaan keetti faatike. Mana haadha keef abbaa keetti jiraachuu hin dandeessu biyya alaatitti. Biyyoota guddatan kanatti daa'imni tokko of danda'uudhaaf mootummaan ni gargaarsa kenna maatiinis gargaarsa kenna. Waggaa 18 guunnaan. Waggaa 18 guunnaan bakka ati hin qabamtu waan ta'eef hin baata. Garuu akkamitti baasuudha. Gaafa sira waliin mari'atanii piroosesii gochuu calqabatan irraa kaasee akka inni dhufee si guddisatan si dhalfatan hin qabu jechaadha. Kanaaf hin beeku. Kanaaf maal godhu qusachuu calqabu. Simboota maal godhu aduu ati dhalatte irraa kaasanis gahee keessan siif qusatu jechaadha. Qusannoo si calqabu. Aduu 18ffaa maal si godhu
si fuudhanii abbaa alangaa bira si geessu. 18 guunnaan har'a lidatiin isaa waggaa 18 jennaan ganama mana murtii dhaqxaati. Maallaqa bookii kee maalii kee fuudhanii abbaa alangaa si geessu amma ammaatti kana qusadheefin jira kana qaba. Kanaafuu tinooti kana seera fuulduratti jedha dirqama abbaa faadhummaa isaa hin ba'a. San booda inni karaa maallaqa isaan kennamuuf san irratti hundaa'ee karaa hawaasummaa amma biyya keenya keessatti jedhamuudhaan hawaasummaa waa'ee sadarkaa nama guddaa jedhama Amaariffaanis isaan karaa biiroo isaaniitti ergaa biiroon isaanii maal godha pirooses godhee fi karaa itti erga karaa manneenitti erga karaa manneenitti erga erga booda manneen maal godha kuneetitti erga kunee galmee jiraattota itti of danda'ee bahee jira guyyaa har'aatirra kan jedhu sinitti erga san booda piroosesiin eegadhume boodatti ati maal godha mirga namummaatitti dabarte jechaadha. Mirga dhalattummaa keessa kanamitti dabarte Mirga namummaa ofiin of danda'e ofiin of danda'ee jiraachuu qabuutitti dabarte jechaadha. San booda maal godha qooda lammummaa yookaan qooda lammummaa hin jedhamu hin jiru. Qooda lammummaa hin jedhamu fakkeenyaaf karaa mootummaatirraa maaltu siif mala mana jireenyaatti mana jireenyaa siif kenna. San booda sii kennu cal jedhee sii kennuuti. Baasii mana sanirratti bahe hunda haati abbaan kee calqaba amma waggaa 18tti kan sii qusatan itti galchanii jiru mootummaa harkatti galchanii jiru. Buukii mootummaa irratti Buukii mootummaa irratti galee jira. Inni immoo maal godha mana jireenyaa siif kenna. San booda hojii akka hojjettuuf leenjisanii hojii waan barbaadde hojii dhuunfaa inni hojjeta hojii dhuunfaa hojjetu san irratti qacarriidhaan isaa ta'u miti qacarriidhaan isaa ta'u waan hojjetu san irratti hin deemta sappoorti si godha. Barumsa ofiin mootummaa si barsiisa. Biyya guddatte kan jedhamuuf barumsa waan barattuuf mana dursee waan alattootaaf ijaaruuf bifa seensaniitiin waan ta'eef biyya guddatte jedhama. Saniin ala biyyi keenya san gochuudhaaf hin dandeessee jettu hin jiru. Mirga dhabamee maltu. Maal takka dhalatee qofa duttee biitti dinagdee qabdu malee mootummaa kadhattuudhaan mootummaan keenyaa kadhateetti miti kan biyya bulchaa jiru. Biyya ormaa turre amma deema hunda darbee garsa kadhatame. Kadhatee dhufeet asfaaltii sii hojjeta. Kadhatee dhufeet mana barumsaa sii hojjeta. Kadhatee dhufeet mana yaalaa sii hojjeta. Kadhatee dhufeet buufata fayyaa sii hundeessa. Kadhatee dhufeet waan adda addaa biyya irratti ijaara. Akkam godheet mootummaa irratti qofa eeguun hin danda'amu. Ani eenyumni maalan hojjedheedha. Wanni guddaan ani amma socho'eedha. Mootummaa irraa teenyee eeggannaa akka biyya guddateetitti jenneeti eegna taanaan gowwummaadha kun. Akkasii miti dursa mootummaan mana nu guddisee achi kennu. Haati abbaan kee calqaba sii qusatanii jiru. Waggaa 18 amma guutuu sanitti sii qusatanii jiru. Mootummaa biyyaa mirga gaafachuudhaaf mootummaa manaatirraa maal argatte? Maal fuutee baate? Lammaffaa ati hoo maal kontorbooti goote? Fakkeenyaaf dhalattee jiraatte biyya irratti maal hojjette? Mootummaan mana sii kennu hojii sii kennu barumsa sii barsiisu hojii isaaf hojjettame. Mindaan kee 20 dabarraan namni tokko qaraxa kaffala. Taaksii qaraxa kaffala mindaa irraa hin cita. Sansaniin kan mootummaan kan sii kennu irraa isin kuta kan ati argattu irraa isin kutaa jechaadha. Egaa waa gaariidha. Yaadota hedduu gaaffii hedduu kakaasaa turre gaaffii nuyi kaanes gaaffii babbareeda gaaffii dargaggeessi dinagdeedhaan of danda'uu qabudha. Hedduu galatooma isin jenna gara waldaatti yookaan immoo dhaabbata waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galatti yoo deebinus immoo egaa tibbana yookaan torbaanota darban kana keessa yaa'ii walii galaa waamuudhaaf kaasee peejii waldaatiin waamaa kan turedha. Isarras dabarsee gaaffiin hedduu ka'aa ture deebi'ee gamanumaan immoo leenjiinis jira leenjiinis kennamee jira. Akkuma walii galaatti hojiilee waldaan hojjechaa turee fi waamicha inni taasisaa ture walumaa duubamee miseensaaf yaa'ii walii galaa waamamee ture. Gaaffiin baay'eenis karaa peejii waldichaa kan ka'aa ture. Yaa'ii waamame sun maalirra ga'e jedhee miseensi kan eeggaa jiru jechuudha. Mee yaa'ii waldichi waamee wal qabatee miseensaaf yaada. Jalqabaa yaa'u gamtaadha nuti waldaa dhuunfaati waldaa gamtaati hojii gamtaati malee mootummaa miti mootummaadha nuti mootummaa akka ta'uu keenyatti immoo galma tokko qabannee dhaabbataan nu malee hin ta'u qabannee jirra jechuu hin dandeenyu. Sagantaa mootummaa nuu qopheeffatee qabaate kan keenya kilaash ta'a jechaadha. Hin cuufama.
Kanaafuu hin dabarra jaamtu. Mootummaatu waltajjicha qabatee Qabata isa sirriitti dabarsuu qabna hin dabarsinee dabarsinee immoo marsaa lammaffaa irratti hin goona innaa jennu immoo ammas keessummummaadhaan warreen yaamne tokko tokko hojiidhaaf walgahii irratti maaliidhaan tokkummaadhaan walgahii adda addaa viizit gochuu karaa biyya alaa deemuun keessummaa murteessaa ta'an hin argamne taanaan rakkisaadha waan ta'eef haala saniitiin haala lammaffaattis jala hafuu danda'ee jira. An sadaffaat irratti immoo haalli nageenya amantaa musliimaatiin wal qabatee haalli nageenya gaariin turre hin beekamisiisis kana hin hubata sirriitti bifa saniitiin rakkisaa waan tureef jala darbuu dandeenye jirra jechaadha. Yaa ta'u malee yeroo ammaa kanatti faarruu waldaatis shubbistoota waldaa Caffee Baandii kan jedhamuunis shubbistoota tokko tokko leenjisiisaa kan turre baay'ee isaanii ijoollee baay'ee isaanii Caffee Baandii kan jedhamu Caffee Baandiis kan dhaabne leenjisiisaa kan jiru jira. Isaan sanis fudhannee karaa keenyatti finnee faajjii mataa keenyattis hundaa'in dhaabbanna jennee jirra. Yeroo dhiyootti garuu akka goonu yaada of keessaa akka ajandaa isaa hin cufne beekuu qabaa jechaadha. Miseensis ta'e miti miseensi deeggartoonni waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigala abdiidhumaan akka nu eegan nuti haala yeroo irratti hundoofnee mijeeffannee hin yaamna. Isarra cufaayyuu biiroo jijjiiruuf jirra. Biiroo torban futti kaasnee hin jijjiirra. hojjetu keessa torban keessatti biiroo jijjiiru. Sababni biiroo jijjiiruufis immoo miseensa ibsamuu waan qaba waan ta'eef isaan wal qabsiisuu danda'u jirra. Sababni biiroo jijjiiruuf sababa lama. Tokkoffaa iddoo nama teenyee jirru kun giddugala gabaa waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaatii fi akkasumas kaaffee fi reesturaantii waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaati. VIP qaba, waan hundaa qaba, mana nyaataa qaba, hundaayyuu qaba. Biiroolee qaba, galmarree qaba. Deebisni immoo karaa hojiitiin magaazinoonni keenya asuma keessadha. Manni baaburaa keenyas asuma keessadha. Manni baaburaa midhaan daakuu asuma keessa. Ammas immoo warshaa daakuutii fi akkasumas oomisha daabbootiif jennee asuma irratti kan mirkaneessisnee jirru proposala. Kan hunda oduu asuma qabnu hojii irraa fagaannee akka jaarmiyaalee hojii malee dhaabbataniitti karaa biraatti taa'uun sirrii miti. Duraan waan fala dhabneef mala dhabneef achi kireeffamne biiroo san waggaa lama waggaa sadiif achi teenye kiraadha. Gamoo dhuunfaati. Kiraa moo baasiidha. Baasiidhaaf qisaasamuu qabu waldaan. Kanaafuu waan waldaan qisaasamuu hin qabneef asitti biiroo haala mijeeffannee darbuu qabnaa jechaadha. Miseensi keenyas miti miseensis gaafii asitti oduu galame geejjiba rakkannee jirra wasin bira dhufnu jedhanii caasan baay'ee waan yaadda'aa jiruuf karaa hojii gamtaa koomishiniitiinis waan koomenti ta'aniif karaa natti darbuun dirqama ta'ee jira. Biiroo asiin galla cufaa kun baay'ee kallattiidha. Paarkingii qaba, seeftis qaba, nageenya qaba, mooraa keenyadha. Kanaaf nagaadhaan as jijjiirrachuun kan keenya galtee guddaa fi injifannoo guddaadha jennee fudhanna. Kanaaf biiroo gamoo mootummaati. Kun kiraan qabu piraayiveetidha. Piraayisii maallaqa xiqqoodhaan akka gibiraatti kan gabbaramudha kan jiru malee gamoo kanarratti kiraa ol ka'aa hin kaffallu jechaadha. Akka gamoodhama dhuunfaatti hin kaffallu waan ta'eef miseensi kana hubatee akka nuuf hubatu tajaajila barbaachisaa ta'e karaa kanatti dhufanii argachuu hin danda'u. Nus argachuu hin danda'u. Hojii keenyas asumaan daawwachaa nus asumaan daawwachaa deemuu dandeenya. Kanaaf waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo marasaa miseensota isaatiif jecha fayyadama miseensota isaatiif jecha waan godhuu qabu hundasaa raawwachaa gochaa waan ibsuu qabu hunda ibsaa fi beeksisaa ni deema jechaadha. Barrii fi reestooraantii Caffee hojii isaa idilee eegalee jira. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu yooyya koottaa asan jira sisiniin jedha. Barriif reestooraantii Caffee cooma muruu yoo barbaadda murata sangaa, murata re'ee, murata oola, nyaata aadaa, nyaata ammayyaa. Maal dhugnas jettanii yaadina dhugaatii aadaa fi dhugaatii ammayyaa hundinuu jiru yoo barbaaddan booka daadhis barbaannan
caffee barrii fi riistooraantii yoo dhuftan waa maraa kan argattan bakka aara galfii iddoo mijataa ta'e bakka waltajjiif ta'u iddoo miidhagaa qopheessee isinii jira guyyaa barbaadanitti yeroo barbaadanitti keessumaa keessan qabattanii yoo dhuftan bifa miidhagaa ta'eenis kan isin keessummeessinu ta'a barriif riistooraantii caffee bakki argama keenyaa yookaanis bakki teessuma keenyaa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa kan ta'e giddu gala gabaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yookaan jamoo tokkoffaa keessatti argamna damiilee keenya yookaan damiilee barrii fi riistooraantii caffee yoo barbaadan Finfinnee naannoo dirree masqalaatti ni argattu odeeffannoo dabalataa argachuuf lakkoofsa bilbila keenyaa irratti bilbiluudhaan odeeffannoo dabalataa argachuu dandeessu lakkoofsa bilbila keenyaas duwwaa tokko 187665 heloo yoo jettan odeessaalee barbaadan argachuu dandeessu horaa bulaa deebana barriif riistooraantii caffee Cafe, 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 milkaa'ina ga'eessota. Cafe,